ورابا جري ورابا أستاذن ذا أنا نما مسلمة تكون ميديا ربا تدي إيكاشا ديني نجابة تشيء مسيري كابو تكوبا إسين ماله إسين ورا هيدا ديره فتيول ماله إننا زين كابا تكون أبدان أكثر كمان بامبر بادن إسين ورا هيدا ديره فتيول ماله نشاهد كابا تيجون نندي يوتو تكوبا أنا نما أمريو غاسو دوميني كاتين إيكاشا هذا دو بديجون والله إدين الإسلامي تكسره أما كستا دوغا كيفدو مبارك كيفدو مبارك دين الإسلام أن بينك إلى غلان إلى كبس أستاذ أمزاد كنا إفهمنا قولاتي هندقو دقو إليه يبرم دراتي أن علماء ما تكس جلن دي مشاهدة فيدي مشاهدة شهادة كبتي فيدي مشاهدة شهادة كبتي ديبس هدي كسيديا فتن ديبس توما مبارك ديبس والله ديبس أكمل الله شهادة بارك الله إيكاشا هدام بيتو يجودا لكن نفو والله نفو والله إيكاشا نفسي نفو دي شهادة انت وصال أباتي انت أكملتي من إسلاماتو اوكي أستاذ شهادة قايقا أيوة أستاذ قافة كنيس قاي إمبيك واجن قاي أستاذ قافة إيكاشا هذا إمبيك واجن أستاذ أمزان صاحب خيا لقي فدا أستاذ أمزان صاحب خيا نمنيرو صاحبته دنيا رتس نقافتم آخرات اللي نقافتم إيكا شهادة أكن بيني إرقى بيكني أمتا فندرتي كدباني نما أستاذاتي نتأسر في غني نفني مكينة سالتين مبارك إيكا شهادة ميلي يوني بين إيكا شهادة كنا جينا برسيسومو ميديا رتي نفني إيكا شهادة دبت هندبت همبيكو همبردس Bata carana kenna dubada tokko me carana kenna nan dubada carana kenna carana kenna bata ana dubadu carana kenna amma suwalalate carana kenna amma subhanallah كوي أستاذ كنا بقى أستاذ وني ميديا دارتي لما نشوف لك ميديا زمان أستاذ نلا بقى أستاذنا رجع دين كده كنا كوي كبوبي كوي أستاذ رجع دين كده كنا نلا سنة كناري كان رجع فتير كان إسلام أنا رجع فتير أركان أبو رجع فدو متى كينيا رجع فدو بدا مالته كوي مبارك رجع فدو أشهد جتون أفانا ربيت أجي فدا جت قرآنات كلمة ربيت أجي فدا سي أشهد جتون رقم با جتورا نمني أفانا ربابي Qur'ana miti koya me chalisame me chalisa ifama wajil ashhadu jtun ragam ba jtun agisani ashhadu jtun ragam ba jtun yom baranni gaba jolumma tikko gaba bismillah janne ashhadu allah ilaha rabbi male gabbaraman injuru rabbi male gabbaraman barajiro chura لا أستاذ أنا الدين يوسف كمان إسلام علماء دا كان يتكلم إني وتكسورا نموت دين الإسلام نغرت كم تروفان إكسورا كان جزاك الله خيرا أنا مبيكو مبارك أنت كده برينا كده مبارك أنت كده برينا كده مبي أمد نيسي أمد نيسي أنت كده كده أجول بردا يتابعت Kenapa? Ustaz, amma wani siriti mamma Ustaz Tawai. My group is telling me go to Dia bisa Ustaz Tawai Mubarak. Enggak terkena shahada mani beta. Mungkin shahada ka batti seda. Eda Mubarak. Barsiisan ture tun fide. Tokko hiika shahada se waanan jeri arabi nittime afaan oromoti ni dubbata. Amma sini fida. Ustaz subhanallah. Fid. Ama jinin deebisee fid. Abba atillee waan barbaade jedhi. Jaahila. Atillee waa tokko hin beektu. Ati akka barbaade jedhi. Garuu inni beeka jedhamu ishnaa godhanii shahaadaa nuti ana nama islaama tokkoon. Ama jinin galchee. Shahaadaa. Mutireertu Ustaz. Tokkummaa dhaggeeffadhu. Na xiqqeessaniiru. Wallahi Ustaz Carraa kenna. Maa kamiin dhageenya innoo nagaan jiru. Rabbiin sodaadha carraa kenna. Bakka carraa kenna dubbadhaam. Mubarak dubbadhi yaa dubbadhu. Eshi. Adu badwan. Eshi. Nandau Ustaz, Azim. Anu asada kasi tu nandau. Abu yo ya Ahmadin. Muit kau dulu tu. Mari na Aku kami dia jalis. Muit kau bad. Mari na Ustaz, mana mati mati. Muit sini kau bad. Oh.
Obboleessi Ustaaza dubbatu miti godhadhu. Imbuusinaa Jara keenya waa tokko dubbadhee deema tokko. Mubaarak hin deemin. Mata keenya amantii Islaamaa shinaadhaan hin dhumne rasuulli keenya alayhi salaam isaan ergaan kallattiidhaan rabbiin biraatti bu'aa ture iyyuu anatu beeka hin jenne beekaan rabbiin qofa. Dhageessanii anatu beeka hin jenne utuu nama wallaalaa ta'e an kafareera jechuudha. Dhageessanii utuu nama wallaalaa ta'e sababii ustaazansaa hadda kafareeraan akkanatti ijoolleen nurkaa kafarti. Yoo namni hin beekne iyyuu rasuulli rabbii isinii jedhu rasuulli keenya alayhi salaam kan kallattiidhaan rabbiin ergamaa gad itti buusee ergaa itti buusee ajaja iyyuu anabbee kan jenne takka waan beektan dabarsaa jedhan rasuulli keenya alayhi salaam jecha tokko yoo waan dhageessan waan beektan dabarsaa jedhan ankaleessa anumti shahaadaa qabachiisee namni saalfataa deema sidii galee anamma isa viidiyoon shamarranaa maddee gadhiisaa ture hunda dhagaana jala laala lama bicha nambise inni sin ka'u maaliif na wajjin hin deemu jechuudha rabbi naa qajeelchu rabbiin ni maal nunaa kennee jira edaanuu shahaadaa qabachiisuu nan danda'a taanaan manni koo mana shahaadaati garee shahaadaa jedheen baradhaa nam tokko nan dha'u ulamaan barbaadde gadi baatee warraa dubbattes abbaan barbaade warraa dubbat dantaan qabuan rabbii walitti bu'ee Nama barbaade jirii Mubaarak Aartii waan nu jala abbaan barbaade jedhe ustaadaan taate Kumba duwwaadha. Maaliif ganna buusa buusa? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen kana shahaadaa qabachuu barbaadan Mubee. Mubee Rabbi sana. sheekni walitti naaffisa waan ta'eefi Mubee ta'an Rabbi sana. an shahaadaattan galee Gootillee kas. dubartii walitti qabee hin caffarsiisu hin dannasiisu karaa rabbii naa wayya shahaadaatti galeera tokkummaani hin beeku barachuuf isaanin mool galanii annan beeka ati hin beektu ana shahaadaa qabachiisa ati hin qabachiisini jedhan maal jedhe Mubee. ashahadu jechuun inti maali jedhan ikhlaasa jechuun inti maali nu fayyadamtan qoyyame ikhlaasa inti maali jedhinaa gaafadha ustaazan zaanuma ikhlaasa jechuun amantaa islaamaa keessatti Maa taraa nuun ga'e kan Mubaarak. ikhlaasa jechuu beekuu isaan Taraa nuun hiika isaa hojii isaa beekuu ikhlaasni ikhlaasni maa inni deebii keessa dubbadhaa Ustaad deebisaa fi bakka. Ustaad deebisaa fi. ikhlaasni maali jedhi gaafadha Ustaazan gad dubbadhaa yoo gortanii. Qoricha jinnootaa kennu. Qoricha jinnootaa Mubaarakiin agarsiisu. Obboleessu. Amma dubbadhaa Ustaad. jinniin nama keessaa yeroo ba'e namicha baasu takka galu ragaa godheen viidiyoo qopheeffadhee kee irratti hojjechuunis jinnii qabu isaanuti jinnii yeroo dhahamee nama keessaa ba'e namatti seena isaanitti seeneera ikhlaasa barbaachisa Ilaa Mubee amma nu dhaga'i gaa. Mubee amma nu dhaga'i. Mubee. rasuulli keenya alayhi salaam Mubee. waan hin beekne barsiisaa ta'an malee yoo hin beekne iyyuu ulamaa'iin Dubaay keessa jiran Ustaaz Ahmad jiru isaaniin jiru Maaliifin garagalchaa nama jedhu jiru Nama alii fi al tokko tokko. Shahaadaa qabsiiften ta'uu. Shahaadaa qabachiisuu sirrii ta'e kee kana nama gocha godhasa keenya rabbi isaa qajeelchu akkas Kuni gurbaan ta'u. islaama fakkaatu Ta'u. islaama fakkaachuun kee immoo mudawwaraa fi qoy tokkumma islaama fakkaachuun kee waan sheekonni na gorsan dubbataara islaama fakkaachuun kee mudawwaraa fi amaamaa qofa ta'in keessoon keessa waa qabaachuu qaba qaray salaata kee jabeeffadhu kana dogoggorte sirreeffadhu jedhama malee gadi ba'amee bakka namni meeqa jirutti mucaanan shahaadaa qabachiise illee xiqqeessaana jalatti mubaarak akka qabadha jedhee rabbi tumaa ergaan ariskii namni keenya riskii kan inni beeku fooni wayya madinan deema ofii namni kan inni beeku foon nyaachuu riskii shiroo nyaachuu biddeen nyaachuu birrii argachuu Ustaazan dalagaa. Mucaa nama alii fi hin beekne nama Kan edenne rakaas yeroo gaarii qabaadha namoonni shahaadaa qabachuu barbaadan Haalida boonaa galchaati. galchee Dhaggeeffadhaa. Mubee. Shahaadaa Nama adii ustaazonni shahaadaa ta'e qabsiifte mormaa jiru. Shahaadaa nama qabsiifte Qabsiifte shahaadaa qabatu. Mubee. yaa Ahmadi bakka irra deema ati dubbadhu Amadi callis. Ahmadi ati dubbadhaan deema calluma irra jiraatu Sibum. Wallahi sibum na Amadi. Callis. Sibum na wallahi. Mubee amma ustaazni hundi si mormaa jiran shahadaati qabsiiften ta'uu jedhaa jiru. Fili gurbaan shahaadaa qabatu. ayyee ustaaz Khalidi Ustaazamtaa dubbachiisa ommoon taa'e. kun ustaaz Khalidi hin dubbachiisu Galchaa galchaa. Gaafadhu tokkee Khalid gaafadhu. Ustaazamtaan akkamittiin dubbatu ree carraa qabaa bar Mubee maal taatee haa dubbatu. ikhlaasa jechuun inti maali hin jedhi akka ustaazaatti ikhlaasuun inti maali Koi kasiifa deebisu akkamiin sii deebisa too. Atooti ittiin hin geessu akkamiin sii deebisa koi. Atoo harkatti qabda.
Amma ustaz. Ila waan tokko dubbadha akkanii. Haaliin galchaa abaa. Keessa irraa Ustazan, haali keessa irraa guys. mucaa kana anaataa shaadaa qabsite. Ana Ustaz Hamzaan solomanii warreen gaddaan solomanii dhiifamanii gaafatan ala namuu dhiifamanii hin jiru. Warra dhiifamanii godhamneef keessaa tokko Ustaz Hamzaadha. Ani nama shahaadaa qabatee rabbii sodaa rabbiitiin waamee dhiisee jiraataa jiru. Ustaz Hamzaan hin baqqaatu naan jedha fuuldura keessatti waraabadhaa kanaafan jedhe. Dhageessanii amma namoota ustaaza jedhaman malee nu shabaabni rabbi irraa waadanuu eeggataa jirru hajirii argachuu qabnu jechuudha. Namni dirqama dhageessanii dirqama islaamummaan keenya mallattoo gaaffii keessa gallee jirra. Eenyuun biratti jara kanaa biratti jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam dubbachuu hin dandeenya xiqqoosi. Masha Allah tabarakallah. Wanta jechuu barbaade amma yeroo kanatti namoonni nama shahaadaa qabsiisan baay'achuu qabaayyuu. Waalaikum salaam. Yeroo tokkitti adaraa carraanaa kennaa rabbii jedhaati. Mubaarik. Ustaazin kun dubbatu yeroo tokkitti waan isinitti Ustaazni dubbachuu dhawwitan kaa? Sana dubbatan horisaa. Xiqqoosi jarana kennaati. Wanti nu barbaachisu wanti nuti ittiin boonnu tokkoon namni dachiirra deemu nama shahaadaa qabsiisuu qaba. Namni muslima tahe ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhee itti amanee jiru hundi isaatuuyyuu yoo nama tokko shahaadaa qabsiise wallahi waan nama boonsuudha. Waan islaamni ittiin mataa wal qabatuudha. Waan islaamummaan ittiin ol qabuudha jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko nabi rabbi alayhi salatu wassalaam li'an yahdiya allahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humrin na'am jedhan. Rabbiin sababaa kan keetiin nama tokko qajeelchuutu gaala diimaa saddaqachuu irra caalaa jedhan. Gaala diimaa jechuun akka araba biratti horii keessaa horii guddaadha. Horii jabaadha. Waan araboonni ittiin dhaadatanidha. Waan araboota biratti guddaadha jechuudha. Gaala qiimaan isaa guddaa kana gatii isaa qaalii kana saddaqachuurra nama tokko qajeelchuutu caalaa jedhan rabbiin biratti. Kanaafuu jennaan inshaallah manni mubaarik mana shahaadaa ta'uu qabaayyuu. Maaliif jennaan namni beekaa wallaalaan qabu namni tokko shahaadaa qabsiisuudhaaf ofii isaatii amanee jennaan. Ustaaz Khalid waa isin gaafadhu gidduu. Tokkummaa anaa wajjin haasa'an jirtu. Mubaarik maal taate gaaffiin gaafadhaa. Anaa wajjin haasa'an jirtu ustaazaa wajjin fuuta jedhu. No Islam Ustaz Khalid yoon dogoggore dhiqqa shahaadaa sarratti intalli tokkosi kan naa dhufte jirti shahaadaa qabachuu keessaan na gorfadhaa ustaaza kiyya lakkoofsa keessan naa kennaa barakallahu fiikum. Jahannamni kan inni irraa qabatu haafizal quraanii irra tokkoffaa kan jahannamni irraa ibiddi jahannamaatti qabatu haafizal quraanii irraa eegala. Sana booddee dhagaadha. Beektaa kana mataa qabatta. Anatu beeka. Ana malee namni waan beeku jedhee qileesee haafizal quraanii obboleessu. Sitti daawaa sitti godha sumatu daawaa si barbaachisa. Shakla jara ustaaz dubbadha. Okay, shigalatuma. Waan gaafadha ustaaz Khalidin waa gaafadha. Ani ustaaz Hamzaayis ustaaz Khalidin gidduutti waa gaafachuun barbaada jaruma lachuu jechuudha. Jarri lachuu quraanuma rabbii qomaa qaban. Wanta addaa miti. Waanuma tokko qomaa qabu. Hundi keenya iyyuu islaamummaa qabna mitiire. Ustaaz dhagaa jirtu miti. Anillee an nagaan jiraan Khalidinaan jedhiyan ustaaz illee miti. Nagaa rakkoon qabu. Yaa rakkoon qabu. Khalidis nan jedha rakkoon qabu. Yeroo kabaja waan ta'eef amma kana waan rakkoo qabu miti. Shaadaani ulaagaan barbaadu gaaffiidhuma jechuun shaadaan nama kiristaana tokko gara musliimaatti deebisuu fi ulaagaan na barbaachisu hin jiru jechuun Allah ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah qofaan nama jedhu yoon ta'e rakkoon qabu jechuun ulaagaan barbaachisu. Okay, ulaagaan ni jira. Ulaagaan si barbaachisu ofii kan keetiin muslima ta'uudhaati. Bas. Ofii kan keetiin nama muslima taanaan ofii kan keetiin nama rabbitti amane taanaan nama tokko islaama gochuudhaaf shahaadaa qabsiisuudhaaf ulaagaan biraan jira. Ofii kan keetii dura rabbitti amanuudha. Rabbitti amantee jennaan beekumsa qabattee dhiistee nama tokko shahaadaa qabsiisuun wanti si dhorku tokko illee hin jiru. Abii Bakr Siddiq radiyallahu anhu gaafa amanee jedhu achii gabahee sahaabota meeqa shahaadaa qabsiise warruma ashara al-mubashirunaa keessaayyuu nama 6 jechuudha. Nama 6. Amma amanee dhiheenyuma jechuudha. Wanta akka islaamummaa keessatti namni tokko ofii isaatii amannaan ofii isaatii rabbitti amanee jennaan nama tokko gara islaamummaa fiduudhaaf wanti tokko illee wanti isa dhorku hin jiru. Maaliif jennaan diiniin keenya diinii hunda